Alkan takka jaarsi ilma isaatiin qaama keenya kana keessatti lola jabaatu deema. Lola shakulaa lamaan jidduu jirutu deemutu jira jedhaniin. Lolli takka wantoota aymroo sammuu keenya kana keessatti waan hamaa wal xalafuu, wal kuffisuu, wal arrabsuu, wal qeequu, gandaan wal nyaachuu, iriyaan dadhabuu, wal hamachuu, wantoota hedduu, wantoota waan hamaa burqisiisan tokko shakulaan isa kanaa jedhaniin. Kalammataa ammoo wantoota waan gaarii wal gargaaruu irratti, wal kunuunsuu irratti, wal guddisuu irratti akkasuma wal jaallachuu irratti kanneen nama kakaasan kanneen shakuloota lamaan jidduu kanatti lolli hamaan guyyumaa gara guyyaatti deemaa jira jennaan. Achumaan ilma isaa xiqqootti yaadee eentu mo'ataree jedheen. Jaarsis deebi'eetiin waanuma ati caala nyaachiftu, waanuma ati caala kunuunsitutu mo'ataa jedhaniin. Atiin kun kamiin kunuunsaa jirtaa yaa ilma kiyyaa jedhaniin. Akkasuma nutillee kam kunuunsaa jirra. Yoo tariitiin kanneen wal jibbuu, wal harrabsuu, wal qeequu, wal tuffachuu, wal harrabsuu kanarra jirru yoo taate ati shakulicha hamaa sana, hafuura hamaa sana kunuunsaa jirta obboleessa kiyya. Ammoo gariin obboleeyyan keenya yoo amalli gaariin, ilaalchi gaariin, gochi gaariin kan si keessaa burqaa jiru yoo ta'e, ilaalcha gaarii namaaf qabda yoo ta'e, atiin kun ammoo shakulaa isa yaada hamaa burqisiisu sana mo'achuun keenafuu hin mootasii jechuudha. Kanaaf tokkoon keenyaan kam kunuunsaa jirrame? Yaada hamaa burqisiisaa jirramoo yaada gaarii burqisiisaa jirra guyyaadhaa gara guyyaatti? Arraba qofan ta'ina hoffaalaa ilaallu galatoo.